Bakami jajada bareda kesati. Waa'ee mijaadhaa footoo teetii ta'isiitis kaasiitii namni tokko yoo si arrabse anaasi uummata dhiifama gaafadhu harka keetiin beekeessa. Viidiyoon baatee dhiifamaa gaafattu. Duras gaafatteetti garuu amma siifan dhufte kaa siifan amma dhufte mubaarakii kan dabarsu siifanidha. Siifaniin isiyyuu dhiifama na gaafachiisa namni silsaa siddis naan jedhe siif mubaarakii. Jarrillee bakka tana dhiifama na gaafattu yookaan ammoo haga guyyaa qiyaamaa rabbitti isaanii madda jara lamaa yoo dhiifama na gaafanne. Fi rabbi amma falmattu dhageeffadhu an wanta kan si fudhachuudha deema ilmaan Oromoo bikka bu'ee. Jaarmaan hin jira jetteen duutu si waan hin qinduune seeteetini rabbiti kunuk siddis naan jette isin himadhe jara lamaa kana dhiifama na gaafachiisa. Lakki ayaat amma ta'e amma dura haa furmaanni Oromoo deemee furmaata harkateeti haa dhuunfat deebina. Jari lamaan dhuunfaadha. Dhimmi ammoo dhimma Oromoo waan ta'eef ati haa dhimma Oromoodhaa dhiifama jee gaafadhu siifanii fi Mubaarak waan ta'e xiqqoodha nu biroon kotanii. Tole gaafadhee mire giseessatti gaafadhee bari dhiifama waa'ee Oromoodha dubartiin dhiifama hojjanii dubbootti jetti Oromoo. Obsi. Egil mijoontu viidiyoo bantee ol kaatee yeroo 3-4 jettee jirti. Lakki amma booda yoo Mubaarak dayitee haaree amma sifaanis bakka tokkotti Mubaarakis dhufanii haareedhaan haa gaafatte yoo jaammalee guyyaa guutuu oluma kaatee jechaan kunillee sirrii miti. Munir kiyya fudhadhe. Yeroo sadii jettee mijoontu viidiyoo bantee yeroo sadii dhaabbattee sifanis Mubaarakis uummata Oromootis dhiifama jetti. Ammas kaatee jetta ammas kee kana jechuus nama daruu illee gaarii miti. Wallahi hin dhageenye ani sirra guuttadhe Munir. No, yeroo meeqa bante ani siifoo bilbileen siifuun bizii taate achi Moonirii waamee Mooniir dhufee argee jira. Ani wanni ni seeneefu bakka siifan sifanis Mubaarakis keenya waan ta'eechaa fi kaatee Mubaarakis gaafattee Oromos gaafattee sifanis gaafattee yeroo meeqa jetteen jalaan jira ol seene gaanoo eegaan ol seene yeroo meeqa haa jetteen kursii kaasee jettee dhaabbatu jettee akkasii duutni dhorka. Kanachi yeroo lama no kanachi ni fakkoota. Daangaa kaayammoo dhimma kana lammata akkan seenne daangaan kaayamuun bareedaadha. Waan san irratti sirra guuttadhe nammoo. Bakka isiin amma booda dhiifama jettee baro wanna kana keessaa bahee dhiifama kan gaafatin. Akkasuma garuu siifanii fi Mubaarakiin anillee jara waan balleessee yoo jiraate dhiifaman gaafadha jettillee dhiifama naa gaafadha. Ofii ol gaafattanii kun qabuusa. Viidiyoo kaasii ga'e. Viidiyooleen kaas ani waan isin jettan hin dukkaas. Min kaasa jettee dhiifama amma dhuftee samoo walumaan jirrasa. Walumaan jirrasa. Jarana salaamu alaikum kam jirtu. Nah isi ka isin dewa unta di nuti ubatan wah itu citi basi ba ani gaafii qaba akkamitti dhufte dhiifama gaafatte maali yaanni si maanni dhiifamne isi gaafachisi namatu dhiifama kottu gaafadhu jedhe moo isiit ofiisiitii fi isheen oftee dubbisin irra jirtan kun dhugaadha obboleetti kiyya miidhamte jette moo maalirraan dhufe dhiifamni kun namta kana qoftinaa deebisaa na jala wacina. Okay, anas akan amma dhageetti akkana ol na yaamanitti gaafiin gaafadhe dura dubbii addanaa baasaan jeeni illee akkuma keetii kanatti wanni ani hojjedhe hunda dogongora waan anillee akkana jee yaadni ture kanaaf waan eega dogongora hojjettu taatan ani furadheetiin jira ani akka Oromummaattiin dhaqee akka ilma namaattiin dhaqee eega wanni san dogongora ta'e dhiifama isgoo jettee sagattee dhiifama jettee gaafatte. Munir dhiifama naa Yasmin gabaabumatti ofiisiitiif dhuftee dhiifama gaafattee jechuu keeti. No, ani malee namni yaameetii miti. Waamtee miti ofiisiitii dhufte kunoo Yasmin jirti ofiisiitii bakka dhiifama gaafatte. Ofuma ishiitiiti. Falmattu namni si dirqisiisee jira falmattu. Beeku Oromoo koo dhiifamaa ofii kan dhiifama gaafachuu dhufte. maayini waachni keessan kun akka seeraatti naman ta'e isa hin dhaggeeffattanu namni takka naasa'u namni takka hin ga'u beektaniiti tititir jettu waan namni taa'eef hin beektaniiti. Eenyuti si yaame ofiif dhufte moo sintu yaame moo akkami wanti kana qofa danaa baasa. Ofii ishiitii dhufte. Ani shin ofii dhufteef dhaqiitii jara taraara miitii nama takka keessaa informaasiyoonan dhabduudha.
Aleena. Tiinasin. Galatoomi falmattu ela dhaggeeffadhu obboleetti. Dhiifama gaafattee uummata Oromoo galatoomi rabbi siif dhiisu. Garuu ijoollee garee keessaa waa erkaa fuudhaa tarii kara sanaan waajjira hin jedhin. Nuti mubee miidiyaatti kennine dhiisneera. Mubee miidiyaa seeraan deemsisaa jira. Asumatti dhaga'i. Dhattee Muniiriin keessaa naasofsiisaa, Heeluu naasofsiisaa, Eegalirraa waa fudhadhaa, Mubaarak Musammaarraa waa fudhadhaa, Siifan Kamaalirraa waa fudhadhaa yellam. Asumatti dhiifama kee fudhadhuuti dhugiitii taa'i. Dammoo nuti warra yaanii fi Mubaarak waa siin jenne lafaa kaanee miti kan siin jenne. Siddistii sumatti nutti dhufe waan akkasii keessan ture akkas naan jedhanii ijoollee irraa eegaa jette. Kanumaaf siin jenne jireenya kiyya keessa duudaa namarran kaawwan. Si duudaan ilmoon duudaan si haadha lattu bada intala haadha malee abbaan been. Duudaan irratti ilmoon duudaan si haadha lattu zariiti. Maali mitiyo baalageen akkanaatu ni Baalagittii kan tuute fakkaattu isintu keessa godhe. Baalagittii kan tuute fakkaattu akka bishaan keessa buute fakkaata nagaan bu'i. Galee gara sanaan fammasiisan miti. Gara sanaan namni dhibbi takka dhibbi nama baree miti gara nanaallee dhiifama gaafattee yeroo dhufte jechuudha. Ani nama eenyu biratti maanni maqaan isaa Ustaazaa Shimiin bira ol seente ijoollee irraa eegaa jarra akkasii birri 300 dura sinirraa fudhatu doolaara 300 sin kaffalchiisu ergasii immoo akkasitti akkas godhu akkas jedhu bakka dubbicha irra deebi'uun barbaadan Ustaazaa Shim gaafadha barbaadan Mubaarak Musammaa gaafadha isiidha kan dhufe nuun jedhe lakkii mucattiin kun jara sanaadhaan jedheen hajumaan ijoollee 6 jette. Maal kun namni jireenya kiyya keessa bareedduu na jaallatti namuma bifan qabnetiyyuu natti jetti miidiyaa kanarraa wallaahi humaantuutan ture. Ijoolleen babbareedduun takka maqaa kiyya kaasteen beektu warri na caalan ijoolluma naa gadi antuuta fakkaattu kanatti asiillee jetti kan sagalee hin qabne kan maal kun fokkattuun gandaa. Nagaan naaf tura abbo kanaaf na waan ta'e heelu. Dhiifaman jedha jette Kamaaliin godha reesii fuudhi. Shinoo si jala seenuu jetteeti gowwittiidha miskiina sabiyyii. Ani mali information irraa fudhatti seerri qabateera kuunnu isaa garuu Oromoo kenna gaafadhaatti. Si jala seenuu jetteeti bar. Bakka nagaan naaf turaan yereen jinyu qaba galatoo. Muniirii bakka koo Muniir jira heeluun jirtii waan barbaadda isa. Obsi laala kuni laal kubbii gubaan quba qabu fi bar dubbiin keessan qabamtee waan information yookaan heelanirraa yookaan anarraa utuu quban qaba mubee miidiyaan quba qaba miidiyaa irratti dubbatu. Beektaa Muniir maaliif callisanii achi deemiti informaasiyoona gaafadhu kuulloo Faransaay jiru sanatu ergaa bar dhaqiti informaasiyoona gaafadhu bakka maaliif callisanii. Maaliif callisan maafi xatti. Laal canna qabani xatti taani koo xiyyitiidha. Naagalee jiran obsinaaf naagalee jira. Bonni dhufte amma ani dhimma kana keessa beeku atu hin beektu bubeenuu siifuu kannaan jiru. Kanaaf waan nu hasaasabu hin jiru akkanuma mana dhuftee manuma uwwisteetu behoo deemte malee minni hasaasaban nagara illam. Waan nuti citii qabnu Mubaarik sittuu himaan jiru. Mubaarik mubee miidiyaa sittuu himaan jiru. Nu eeggadhaa jira kaleessaas quba qabna. Ifira dubbataa ture gisee mana san turte. Sila mayaa zagaan nu dhufneetuma akka ilma namaa tokkotti balleessee jettees dhiifama jettuus nuti dhumate. Wanni citii dhuftee nurraa fuutuus hin jiru kun waan dhumate. Naammanuma akkanumatti nama tokko gadhiifamaan gaafadhoo jettee hin gaafatin hin jettuun akka shariyaatti illee hin gaafatin hin jettu badii kee dubbadhuuti. Badii keetti irratti dhiifama gaafadhuu jenneen jettee sammuu amma dhuftee balleessitee firraa kuttee. Munir haal tokko dhiifama garuu maaliif beektu hundumti keenya iyyuu kaayyuu mataa keenya ni qabna garuu gaafa duraa ni dhufte falmattuun jalqaba duraa dhufte haala ishiin kun asii fana jirti haala ishiin ittiin dhufte gasti irratti dubbattee beekamaadha garuu daqiiqaa 5 hin guunne gasti irraa buutee dhaqxee mucaa sana biratti waan ishiin dubbatte beekamaadha maaliif inni kuni ergama of keessaa qaba ammas as fakkaatan achi fakkaachuun ofiisaa warrakkina qaba namni dhufee dhiifama ta'eef dhiifama jechuun akka kiyyatti hin fudhadhuun maaliif as deebi'anii harka wayyaa jalaatii waan ta'e fuudhanii achi deebiin achi geessuun gaaffiidha. Kun miidiyaadhaa bar maal miidiyaa wayi keessaan dhuftee keessumaa nuti wanti dubbanne malee wanti nama qofa godhuuf okay.
Hello, ifama carra dheereedha. Sifa yoo deemu dandeessu. Modiir atiin argine taadha engedda siifuu jirtamti heeluu jirtamti maalet dallaalattiin jechuudha carraa dhuftee nuun haasa'uu hin dandeenyeef ijoollee jara kan ergaatti irraa eeggadha waa tokkoon dubbisina gastii bantanis carraan kenninaa fi stop ajandaa qayyaraa bakka ajandaa meeqatu jira hin sobaattee dhuftee fakkaattee haasaa fuutee mucaan kun akkuma siifuun jette jechuudha. Kanaaf nam tokkollee dhuguma Oromoon keenya garaan keessi isaa qulqulluudha. Kanaaf nyaatamarra waan ta'eef dhiisaa bakka dhaabaa dubbiin seera bira dhaqee seerri addaa baasu. Kanaaf stop nam tokkotiin seenaa sooraamu beekaattee fi habibti. Sagaa qooni. Dhaggeeffadhu laata. Argisee waayilannoo galchitus waa wallaaleetii miti. Waa'ee miidiyaa kanaa hin beeka. Miidiyaa waan hin beekaman. Engedda mucaa tokkotu yoo munee dhuftee boossee jechuudha. Mana fariteessee boossee mucaa wajjin guddanne ijoollee naannoo kooti adaraa jetteen adaraa akkan itti aandasa hona godhannaan kottu jetteen qabsiisuudhaaf bar mucaa. Dura lakkoofsa kee arge jettiin maaf lakkoofsa see barbaadde maalitti gochuuf mucatti. Isin lakkoofsi na argetti isin kun immoo ati lakkoofsa kee arge jettiin. Isin Yaasmiin kunis wajjin jirti lamana fariju wajjin ta'anii kan sadi ta'anii suuraa dhaqanii kaan isidhala. Yaasmiin kunis dubbii qabdi. Kunnoo na jala jira suuraan jira sadan mucaa baadhatanii kaan jechuudha. Maal fidduudha miti waan finnu immoo rabbiin hin ilaalaati. Maal fiddu yoo ta'e. Dhiigni obboleetti dhaggeeffadhu adaraa oromummaa adaraa isliminaa dhaggeeffadhu. Fakkeessinaa ka o barbaadde dhaggeeffadhu. Sirratti cufatti fakkiin kee Yaasmiin akka daa'ima qabu. Viidiyoo cufadhu. Obsi mee namni maaliif hojjata? Wallahi laazima qamaan sun dabre obsi obsti jira. Asi gaafii lamaan si gaafadha. Tasgabbaay dhiisi uummata si arrabsee dhiisi tasgabbaay gaafii si gaafata. Namoota gurgurtee as deebi tarakkoon qabu. Yeroo Mubaarik Musammaa miciyoo wajjiidhaan kokkee wal qabu san waa hunda quba qabdamoo quban qabduuti. Akka gaafii naa deebisa. Gaafii naa deebisa. Agayeen jira. Okay, laal gaama nama sirraa usiisee mi obsaan naa deebisi. Rakkoon qabu. Yeroo san Mubaarik Musammaa miciyoon bilisa baatee kophaatti nama keenya biratti yaada ishee ibsachuu qabdi. Yoo jira Mubaarik. Miciyoonoo lakkii jechaa jirti. Ati yeroo sanitti akka miciyoon saamriin san dogongara jirti itti amantamotiin amantu dubbisiisan irratti. Munir, ani gurra koon dhageenye mucayyoo wanna dubbatte. Ani innaa sana hin argine. Mucayyoo airpoortii hagaaf deebise sana footoo ishiin argeen. Achi mucayyoon kun akkas jennaan kiyyaa kootu mee jumaan haqee ilaalla mucayyoo kana. Garaa baqaqsan jedhani akkana godhani ijoolleen Oromoo irratti wal nyaachaa jiru kootu haqee ilaalla jennaan ka'ee haqe. Yoo naqu intalli garaas hin baqaqxe. In baatennaan illee hin ba'u jette. Atas dastanyaa jennaan dastanyaa jette. Achumaan ana dhugaa kiyya fudhatte gara mana kootti gale. Ani Samiriillee hin beeku, Ekeleellee hin beeku, dubbii isaallee waasaan beeku. Mana Mubaarakillee hin galle ani naa intaltu wal abaaran. Hin arge. No, ani Samisiin jecha hin jiru. Qoy. Biraan keessa miidiyaa hin ba'u malee ijoollee baay'een gargaara. Gara biraan argaa ijoollee kiyya irratti argaa. Viidiyoo keesseen ilaalu. Politikaallee hin qabu, namallee hin abaaru, namallee hin tuqu. Ani namni illee akkanatti barbaadu. Hojja'ee buluun barbaadaan haa ijoollee sadii. Ijoolleen tokko Yaasmiin na dhagaan jirtu Samisiyoon maal olta? Ati nama takko nama haaree biyyarraa dhufe ka humnaan intervuu godhanii fi nama bilisaan intervuu godhan addaan baafachuu ni dandeessu moo hin dandeessu ati? Na dhagaa jirta? naa geesse miti Munir. Wannan dubbii ageesse miti. Eegitee taate bilisaan waa dubbachuu ni dandeessa moo hin dandeessu ati si gaafatu jira maqaa keeti. Ati. Hin dubbadhu. Munir nama hin dubbadhu. Ani wanta tokkotu natti hin dubbadhu. Obsi. Eegar namni micoon tun haaree dhuftee ni beektaa wakabaan ka'ee jira rabshaan ka'ee jira gadi baasaniitu viidiyoo waraabsisuun sanuu shira. Namni tokko
Wantummaa sadarkaa Samriin kootaa kunoo furadhaa mucayyoo teessan jettee as rakkabtee sabbootaan intervuu godhadhaa. Iftaa wanumaa yoo qabaatte. Okay. Sarasoo beektu diddi. Atigiin asoo uummanni Oromootii fi kan uummata Itoophiyaa jennu uummata Itoophiyaatii fi hawaasni bal'aan kun Samrii hojii asoo mormaa jiru mucayyoo gammadduudhaa jechuun kee. Shira sadiirratti ragaa ba'uun ta'u. Shira sadiif ragaa ba'uun ta'u. Akka ragaa keetitti amma bakka namni si qabee ilaala Yasmiin. Maali? Mucayyoon tun didaa jirti Samrii. Egaa amma ifin ragaa ba'uu qabda. Lakki dogongoraan dheeyte moo dogongoraan deemtee gammadduudha jettee moo shira qabda. Kan lameenuu sirraa barbaada. Yoo lakki dogongoraadhaan jette dhiifama gaafachuu qabda. Lakki yoo jette shira qabda jechuudha. Munir yoo bisitti maka. Wanna tokko ati wanna ijaan argine tokko sobda. Ani soba. Singale? Ani mucaan gaafadhe Munir wanna lamaan kana na dhaggeeffadhu. Mucaa ilaassoo sana maalan jedheen Saamiriin buna nu daffisuu seentet sagalee kee hundi ishee waraabachaa jirtu naa waraabbatu. Saamiriin buna nu daffisuu seentet eenyu maqaa ishee jettee warqee mana kanatti baddalamtee jirta laakiin baddalamne. Warqee nu faana deemta laakiin deemu yoo barbaadde nu faana deemuu hin dandeessu. Ani hin deemuu jette. Okay, Munir. Ishi. Achi mana Samiriitti ufeetan mucaan kun baddalamte. Mucaan kun ruftamte yaa sabatu. Mindal bakki itti shawwadamtee ilaala. Nagaa jirta Munir. Buutee deemuun dandeessaa aangoo ragaa sobaa bahaa jirtan. Ragaa sobaa bahaa jirtan isin. Mucayyoon humnaadhaan sodaachistee akka jettee akka kan addaan waan beekan hin jirtan. Raguma kijibaa dhuftee baate. Ragaa sobaa dhuftee baate. Ati waan dhageesse garuu isii booda waan jiru waan hawaasni waliin bobba'aa jiru kana sila laaltee dhufteetuma usuu qabda. Malee namoonni uummata Oromoo kanaa fi Samrii kokkee yeroo wal qabanitti deemtee ragaa ba'uun keessan akka ati Samrii wajjin walii galteetti Oromoo hubatte. Munir akka jettee dhaggeeffatu wanna jette Samrii dhaggeeffatu. Ila akkana jette Samrii wanna jette. Wanna jette Munir. Fudhadhaa galaati jette ila yoo ugaa dubbatte ugaa siibaa. Fudhadhaa galaati mana keessanitti. Ijoolleen Oromoo hunduu halaalaniitu jette ila halaalaniitu achitti interviyuu go'aati viidiyoo dawwalaati jette deebisaa fidaa jette mucayyoo. Yasmiin achi warqee lakkin barbaadu jette. Yasmiin wayin siima waan bareedduudha fiddeeti har'a Yasmiin siin galateeffadha. Wanti ati bareeddu fidde Samriidhaa wajjin nama walin riileeshina qabu. Nama Samriin kabajarraa buna dhaabdeef nama Samriin tajaajilu jirtu nama Samrii bira dhufu micaan tun akkuma Samriitti isin isaabdee jirti tana jala murii beek. Tanaaf gaafii teessaniif deebisaan kanneen. Ishi dubbe ani mucaa kana haqee haajaan gaafadheef nan dogongore alxee haajaa gaafadheef hin dogongorte naan jedhan ifama nan gaafadhe. Sanaan ala mucaa kana wanti baddalin jiru Oromoolleen abaan akka falmattu annaman. Dogongora kanaas sima Yasmiin deeytee laaluun akka namummaa waan gaarii. Micaan akka bareeda jirtiiti akkana ettee gaarii micaa haasa'uun Samrii deeggaruudha dhibbarraa dhibba jala mure kan yoon sobe uummanni aanan muru. Deeytee laaluun akka namummaa waan gaarii. Deeytee laaluun akka namummaa waan gaariidha. Garuu dheeyxanii gammachuun jirti nagayaan jirti jettanii haasa'uun Samrii deeggaruudha dhibbarraa dhibbatti kana jala mureeti isiniif. Yoo sobanaan jettee kun uummanni guutuun aanan muru. Nama Yasmiin teenya nama Samriin as gaddadi jedhanii namni cufaa soo haasa'u ati jecha san jechuun Samriidhaaf ragaa bahuudha jibbuudhaan kaasuu dubbii addaan baane dhugaa ta'uu soba ta'uu yeroo san keessa dubbachuu hin qabdu akka eegisiin jee irra deddeebiitiin siimee ammas irra deebiitiin duraa siin jee ammas irra siin deebi'e. Dheeyxee mucayyoon gaarii jirti jechuu hin dandeessu dimokiraasii jirti hin dandeessu affanante jechuus hin dandeessu. Calma jettee usuu qabdaati. Bakka. Munir mucaa kanarraa qabe jaarsi araba minaaman iyyaalachi mucaa kana muyti narraa wayi dileetti narraa godha jaarsa kiyya nan tuqiin sintuqni nan tuqiin mucalee kanarraa qabe ibsatti meera dhimmi ana laallata ana dubba'u jaarsi kiyya in ayi maqaasa siiraan. Isana siraador ka wala mo qofa ati dubbiidhaan siraa qabaasu dubbii tana keessaa hin yaaki tokkicha waan dubbatti ammaree fuutaan beekaa
asirratti engadda mubaaraki ijoollee oromootti kenneenani maaliif diddee siniin immoo fudhadhaa galaa itti kana nuulee bisi gabaabumatti oduun baay'isinaati Isa intala gaafadha. Isa intala gaafadha. Siinoo fudhadhaa galaa siniin jette miidiyaa keessatti engadda nama 2,000 keessatti yeroo ijoollee oromoo bira dhadhannani lakketti siin immoo akkamitti fudhadhaa galaa tintarbii godhaati deebisaa jette kun maal jechuudha raaqa fudhatti baay'ee Isa gaafadhu kan isa maal beeka kan ani ko wanni dhageessitti maa jira Saara ani wannan dhageessitti maa jira isa maal fakkaatu gootoo jette Saamrii dubbii kana akkamitti fudhattanii akka nama tokkotti namni 2,000 keessatti ijoollee oromootti nuuf kenni jennaan diddee intarbii godhe Saara anatu miti godheela Yaasmina Oromoo waan sittaare dhaggeeffadhu Yaasmina dhoko Oromoo waan sittaare viidiyoo ati intalli rakkoo hin qabdu iddoo kanatti Oromoon rakkoo keessa jettee too jedhu ati immoo maal jettee si nyaachaani beektaa viidiyoo ati dalagde mucaan rakkoo hin qabdu mucaan kun jireenyi ishii akkana kan jedhee riikardii viidiyoo gadhiise sidha waan ta'eef Oromoo maal jette sitti fakkaata Oromoo tole Ifama na goda dogogorera isi sagale na No way. Ani ala tafoma wana jagiyan Helen ani Helen disi Yasmine gafire bun tana jetten siga fadda micarre bun tana wan jette falmattun san Yasmine kuno gafadda da jette diti debite Yasmine dimma kana qubaun qabdu jette atela bagate intalti quban qabdu jettu malif raga bo fi barbadde ila akkata sitti maka egele sitti maka makata ebekta intalti falmattuun kuni mana mubaarak innaas ente dubbattu sana wanni ijji ko argas wanni gurru ko agais falmattu fi falmattu wanni araba kiyaan dubbo araba kiyafta ila kana itti falmattu achi inna akaset mana intala kanaan beeku adraasha intala kanaan afida ana taqee nama waraqata qabu wajin gaafataa jettu sitti akas innaa jettu mana intala kanaa hin beekne falmattuun kun jechuudha falmattu abdene bar yuinetiti intala fuune jechu jiraniti jolle isi guya airport tireta san bilbilena khannaada jette bar me Yasmin dibida baba wanta ko sigafana ko dibida asirati amma fega Saara waatu keessa gadufte waata kan sigafadda gaafi